الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مال جاء الرسول عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله جان الدال على الخير كفاعله جان نمي خيري تقوتي نما قجيش جان أكما وان إني أوفيساتي هجتي تاء إني نرغتني سجان أكيچو ما يچو داري يو نمي تقو فكينيا صلاة تقو أكتت صلاة أركاني صلاة دا kuda afuriidha kana akkasitti salaatan shartiin salaataadha kunoo kana sagal arkaaniin isaa immoo kan 14 keessaa tokko yoo bade sagal nama badu tokko kana jedhee shartii salaataa kan nama barsiisee jedheedhe yookaan immoo attahiyyaatu keessaa 14 keessaa sana keessaa tokko attahiyyaatu kana nama barsiisee nama haffasiisee alhamduu faa faatihaa faa kana nama barsiisee jedhee yoo jedheedhe maal ta'ee argama mucaan sun fakkeenyaaf mucaa tokko biyyoota tokkotti ijoollee nama dura tumati ati mucaa kee kan mucuma kee mana keessaa tumati quraa alhamduu kana haffasiisiniti dafanii hataniif wani quraa alhamduu haffasiisu akka xabaa fakkeessanii maaliif kun nuti gaafanii nan karaa isa jedhee nan barsiisee jedhamu mucaan haffazeera eewsi barsiis maal abaluun nama haffasiise mini maaliif kun yoo jettanii maanaa addaallu alal keeri kafaa'ilhi jechuu kanatti baratee jechuudha dafee mucaan kunii alhamduu kana haffasee dura buuftee haffasiiftee ennaan hamma umurii isaatii duniyaa kana irra jiraatu quraana yeroo qara'u yeroo salaatu sunna yeroo sagadu hoggaa 60 jiraatu biyya kana irra duniyaa kana irra hoggaa 70 jiraatu 100 jiraatu hamma alhamduu sana qara'u ajiriin isaa siif dhufee darbachaadha siif lakkaa'amu isarraa isin irratu deebi'ee siif immoo dhufee siifis galaa jechuudha kanaaf jennaan maarree keerii kanaaf wal saamu jechuudha akkuma kana namni keerii gaa hojjete sadaqaa jaariyaa fi ta'aa fi jechuudha namni waan ilmii barsiisee nama barsiisee jedhee namni waama danda'uun akkuma rabbiin quraana keessatti dubbatee maal jedhe innal insaana lafii kusur jemiire namni ilma namaa kan ta'e namuma kan ta'e kasaaraa keessa jiru ongee keessa jiru jedhe ma illa maal maleennaan nama haala sadii nama haala afur qabu malee warra iimaanii qaban ilal laziina aamanu warra iimaanii qaban wa amilus saalihaati warra immoo hojii gaarii hojjetan watawaasoo bil haqq warra dhugaa walitti himan warra immoo dhugaa walitti himanii watawaasoo bis sabr warra immoo wal obsisanii irratti wal gorsanii obsaan wal jedhan warri haala kana afurii hin qabne malee warri kanarraa hafanii ongaa'uudha isaan ongaa'uudha kasaaraa kee jiru kasaaraa jennu immoo nuuf ifuudhaa fi kasaaraa jedhame malee kasaaraa akka isa duniyaa irraa kana michaadha namni har'a kasaaree bori immoo deebi'ee bu'aa buufachuu danda'a bu'aa har'a namni deebi'ee lafaa ka'ee deebi'ee argachuu danda'a kasaaraa innachi maanire zalaalamiidha jechaadha kasaaraani innachiidha rabbii anasinis kasaara sana rabbi nu haa baraaru rabbi nu haa oolchu kasaaru milkaa'uu maleessa kanaafiti nama haala kan afur hojjetu warra iimaanii arkaanii iimaanii jaaniidhaan jechaadha waa amilus saalihaati warra hojii gaggaarii jechaan gochaan hojii hojjetee kallattiidhaan alkallattiidhaan haa dubbachuudhaan hojjechuudhaan barreessuudhaan mubaashar geer mubaashar kallattii alkallattii hojjetee khairii kan akka namni itti hirmaatu godhee sadaqaa jaariyaa kana godhatee jedhee hojii gaggaarii baay'ee jecha lakkaa'amee hin dhumachuu namni waan danda'e hojjete jechuudha ammas immoo haqqii dhugaa walitti himuudhaan haqqii rabbi tokkicha malee kan gabbaraman hin jiru dhugaan jedhee isa biratti waan biraa shaarakuu hin jiru kan samaa'iif ardii kana kan uume isa kan gabbaramu isa bichaadha jedhee ammas immoo kana irratti immoo namaan immoo irratti immoo obsaa karaa kana irratti immoo jedhee kan waliif dhaamu bichaatu duniyaa kana irratti isaan bichaatu milkaa'uudha isaan warri isaan irraa hafe warra kasaaruudha jedhee rabbiin nutti hime kanaaf laa yagurrannaka walaa yagurranna kasratul haalikiin jechaadha nuni nu goomsuun qabu baay'inni warra haalakamu warra baduudha akkuma rabbiin quraa keessatti dubbatee isaan achi adeemu tana qulli isaanii sun akkasiin hin goomsine mataa'uun qaliilun jedha duniyaan kun summa garatti mataa'uun qaliilun jedha summa ergasii booddeetti numatti'uhum qaliilan summa naxxarruhum ila azaabin galiiz jedha isaan xiqqoo qanansiifneedha qananii xiqqoodha jechaadha maaliifree binisbaa isa akhiraa jiru jechaadha akhiraanii keessa hin du'anii hin dulloomanii hin dhukkubanii gaddin jiru achi keessatti bakka jireenyaa jechaadha rabbiin iyyuu kanaaf maal jedhe lahiyyal hayawaanu loo kaanuu ya'lamuun jedhe achi bakki jannata keessa suni bakka jireenyaa jedhee moggaase bakka keessaa hin duun bakka keessaa hin dulloomne bakka keessaa hin dhukkoomne bakka keessaa ta'u gaddanii isa ta'u hin gammanne zalaalamii gammachuu achi keessaadha kan hoggaa 1,000 miti achi hoggaa tiriliyoonii 1 miti
إنسان أبدية أشكيس خالدين فيها أبدا كان نجي ربي جنة غافة سناتي فوجدا غافة سناتي جرادا غافة سناتي فوجدا أرجمان نجدي ربي كن يتنوهمه كنا في غاني كرا كنتي والغرسودا والقجيشودا كنا في أجري ترجنا يونا ما في تاني أرجمنه أجري ترجنا جويا غافة سناتي في ربيني ورا كنا أرجتو ربنا واتاسسو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا على حسن استماعكم جزاكم الله خيرا وأنا رجيف التنيفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.